gaafiilee Oromoo ijoo fakkaatan ijoo ta'an akka deebisuu fakkeesse. Hubadhaa darguunis lafa guutuutti hin deebine nan deebise malee haga tokko deebise. 91 Mallasaan dhufetti gaafii Oromiyaa jiru naannoo Oromiyaa akka dhaabattu ayyame. Gaafii qubee ni deebise, afaan Oromoo ni deebise, gaafii eenyummaa ni deebise. Kunis qoqqoodama fide. Fakkeenya tokkoon barruu tokko dur kan indoo isaanii darraabs tokko warri agartan Transforming Oromo Movement kan jedhu I think 2009 or 2010 kan hin barreesse. Tarsiimoo qabsoo qeerroo kan itti baafne jira barruu gara fuula 40 amma iccitiin qabu dubbisuu dandeessan. Barruu san keessatti wanni nan kaa'e tokko ture. 91 irraa kaasee haga tarii 2010 boodatti hawaasa keenya keessa afaan fajjii fi falmiin guddaan murnummaan guddaan dagaagee deemaa ture. Maddi isaa maali ugaa jettan 91tti gaafiin Oromoo gamisni deebi'ee gamisni waan hafeef. Gamisni deebi'ee gamisni hafe. Fakkeenya tokkoon kenna barruusa keessatti. 92 fudhadhaa. Sochii Oromoo Galaasaa Dilbootti hoggana. Uf duba deebi'a. 75 Taaddasaa Birruuti fuulli isaa. Yookiin immoo 67tti uf duba deebi'aati yeroo amma Taaddasaan faan dheeraa dhaqan. Taaddasaan dheeraa dhaqee alagaa jalatti bulaa jirta, alagaan si saamaa jira, afaan keetii fi aadaa kee si ukkaamsaa jira yoo jeeni qonnaan bulaan dheeraa qonnaan bulaan Arsii fakkeenya baay'een barbaadu. Maaliif si soof irboo safara? Maaliif mana murtiitti bakka araddaatti si maabaloo dubbata? 92 Galaasaa fuutanii dheeraa yoo geessitanii waan Taaddasaan jeesan yoo inni kaja'u taate ummanni hin dhaga'u. Maaliif Shinaabaachoo Difaambaachoon achi irboobsisoo guuraan jiran? Maaliif simaabiloon hin jiru afaan isaatiin kalee afaan ormaatiin dhiitama amma afaan ormaatiin dhiitamuu eegalee jechuudha. Na hubattu? This confusion is very important. Gaagama crisis qabsoo Oromoo keessatti 92 irraa kaasee probably hangas 2014 qabsoon qeerroo eegalutti gaagama mooraa qabsoo Oromoo keessatti uumamteef 91 akkaataan itti mootummaan deebii Oromoo gaafii Oromootiif deebii itti kenne murteessaa ture jechuudha. 2018 waggaa fudhanne ammas challenge biraa keessa seene. Qabsoon Oromoo dhiibee sirnicha kuffise. Amma rakkoo guddoo seenne. 75 74 91 Orma irratti qabsoofne kan gorratti deebi'es Orma. Sirni cunqursaa kanuma Ormaati jechuudha. It's an repression by the other. 2018 Orma irratti qabsaa'uu akka hin dandeenye taane. Keenyumatu mataa mootummaa qabate jechuudha. Maaliin jechuun jira? Hariiroon mootummaa Itoophiyaatii fi hariiroon uummata Oromoo jijjiiramas itti fufaas deemte waan ajaa'ibaati. 75 jijjiirama dhufe lafti amma tokko Oromoof hin deebi'e. Oromoo fi mootummaan garuu diina ta'anii itti fufan. Oromoon security threat Ethiopian state ta'ee itti fufu. 95 91 shoora qabsaa'ota keenyaatiin fi saboota birootiin sirni darguu kufe. Gaafiin Oromoo hamma tokko hin deebi'e. Irraa sharafamee deebi'e. Miidhamte? Dargaggeessa waan taatu mataa jabaa qabdi. So, sirriitti akkana hubattan barbaada. Maaliif this is fundamental gara fuulduraa yoo adeemtu taate waan kan hubachuu. Hariiroo the relationship between Ethiopian state and the Oromo continue to be securitized despite so many changes. 95 lafti deebinaanis diinummaan mootummaa Itoophiyaatii fi ka Oromoo hin jijjiiramne
mootummaanis Oromoo akka diinatti ilaalu, Oromoonis mootummaa akka diinatti ilaalu itti fufe. 91 gaafii silaa ijoo Oromoo jedhamu hammi tokko hin deebi'e. Garuu Oromoonis mootummaa akka diinatti ilaalu itti fufe. Mootummaanis Oromoo akka diinatti security threat itti ilaalu eegale. Itti fufee jechuudha. Jijjiiramni jira beekaa. Hamma tokko lafti deebite. Hamma tokko gaafiin afaaniif gaafiin naannoo deebi'e 91. 2018 orma qabsoomne orma ofirraa kaafne keenya ol baafne. Down wayyaane jennee eega jala buufne booda amma nama keenya tongoo qabate. Yet hariiroon Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa diinummaadhaan itti bu'e. Kun wanni Dr. Gammachuun jedhu rakkoon Itoophiyaa Oromoodha, rakkoon Oromoo Itoophiyaadha jedhu kanarraa ka'aa jechuudha. Kana erga ta'ee gara fuulduraa naanna'u irratti waan kana sirriitti hubatanii fireem gochuun barbaachisaadha. 91 fakkeenyaaf akkaataan sirna olaantummaa Amaaraa irratti itti qabsoomne sirna olaantummaa murna Tigraay irratti itti qabsaa'uudhaaf hin hojjetu ture tarsiimosaa maaliifi naan jedha. Sirni san duraa darbuu duraa kaasee hanga Haayile Sillaasee irra ture direct rule hordofaa ture. Ormatu qeerra dhufee ummata bulchaa ture. Direct rule ture. More French style ture. Sagaltamii tokko booda ka dhufe sirni Mallasaa immoo indirect rule dha. Keetummaan si saama ifiisin saamu. Sirni Haayile Sillaasee directly qabalee ramma gandatti sirna gad diriirsee extractive exercise hojjeta ture resource buqqaasuudhaaf. Sirni wayyaanee immoo tooftaan sun waan hin hojjetiniif nama gahaas ka Oromiyaa guutuurra qubachiisu waan hin qabneef gaafii Oromoo hamma tokko hin deebise. Garuu dantaan isaa guddaan aangoo fi qabeenya waan tureef qabeenya immoo jallaanu keessaa filateen saamuu fi dhiituu ajjeesuu itti fufee jechuudha. Indirect rule itti deema. Kanaaf tarsiimoon keenya kan hanga 91 fayyadamaa turre tarsiimoo direct rule yookiin immoo sirna bittaa kallattiidhaa kan alagaa irratti kan bocame ture. 91 booda immoo tarsiimoo keenya jijjiiruu qabna ture. Tarsiimoo keenya jijjiiruu qabna. Tarsiimoo keenya jijjiiruudhaan tooftaaf tarsiimoo sirna gita bittaa alkallatii ta'e indirect rule ta'e itti qabsaa'uuf nu baasuu qabna turre. Kana gochuu irratti hin danda'amne. Marii fi qoqqoodamni abaa'oo keessa seene kanarraa dhufe. Fast forward to 2018. Laaftutti hin ilaalina. Akkaataa sirna amma dura sirni amma immoo fundamentaalii jijjiirama guddaa jira. Hubadhaa isin jee hiriiroon mootummaa Itoophiyaatii fi the state Ethiopian state fi Oromoo diinummaa irraa hin jijjiiramne. Garuu akkaataa humni aangoo qabate itti bitu tarsiimoon mootummaan the way the state tries to handle the Oromo question strategiin isaa jijjiiramaa dhufe. 2018tti nama keenya aangoo qabate. Dura hamma san duraatti gita bittaa ormaa jala turre, kolonii ormaa jala turre, kana jechaa turre mi jedhan. Amma immoo waan jibbannullee dhabne maaliif orma jala hin jirru. We must understand kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Gara fuulduraa deemnee yoo jennu taate dubbiin 2018 booda hariiroon sirnichaatii fi uummataa diinummaa ta'ee itti fufus tooftaaf tarsiimoon sirnichi ittiin deemu kan sirnoota amma duraati irraa adda ta'uu hubatuun barbaachisaadha. Takka jeen irraa bu'a. 75 sirni darbuu gaafii lafaa deebise. Gaafii belbeltuu yeroo sanii gaafii lafaa turte deebise. Gaafii belbeltuu gaafii lafaa turte deebise. Eega gaafii belbeltuu deebise maaliif Oromoo wajjin diina ta'e itti fufe? Maaliifi sababni isaa Oromoon gaafii paakeejii ta'e qaba. Gaafii sadii jenneera amma dura. Abbaa biyyummaa jalatti kan deebitu.
eenyummaa ofii kabachiisu, qe'ee ofii irratti qabeenya ofii irratti abbaa ta'u, mootummaa isaa ta'uun filachuu. Mootummoonni dhufaa dabraan garuu kana keessa takkuma qofa takka irraa nusa ishii fuudhanii deebisaa deeman. Kanaaf Oromoon gaafii deebite saniin hin gammadaa hin dammaqaa taafte saniif immoo qabsoo isaa itti fufa. Qabsoo isaa itti fufuun sun immoo mootummaa san ni darara. Kanaaf hariiroon diinummaa the securitization of the relationship between Oromo and the Ethiopian state continued. Kumala sagaltamii tokkotti gaafii ijoo Oromoon yeroo san ittiin socho'aa ture warreen dura turtallee beektanii gaafii Oromiyaa dhaabuu, gaafii afaan ofiitiin barachuu ni deebise. Garuu gaafii guddicha tokko hin deebifne. Maaliif? Oromoon Oromiyaa dhaabbachuu barbaadeera, afaan ofiitiin barachuu, aadaa ofii guddifachuu barbaadeera. Garuu waan tokko barbaadeera san caalaa. Oromiyaa ofii irratti ifiin bulchuu barbaade. Afaaniif aadaa ofii ifiif guddifachuu barbaade. Kana gochuudhaaf immoo mootummaa ofii qabaachuu qaba ture. Mootummaa ofii filate. Sirnichi immoo hamma tokko irraa kennee mootummaa kennuufi dide. Kanaaf hariiroon diinummaa itti fufe. The way the state functions is very interesting. State only yang kun afaan Oromoo waan hin jirreef mootummaa illee miti, governmentii miti, state. 2018 gaafiin guddaan nuti oofaa turre sirni alagaa kufuu qaba. Sirni Oromoo dhufuu qaba jennee deemne. Inuma dhufe. Nama Oromoo aangoorra nu kaa'e sirnichi. Sirna Oromoo garuu ijaaruu hin dandeenye. Maaliif Oromoon kan gaafate Ormi akka nurraa ba'u barbaanne irra garuu nama nu barbaanne nama nu filanne sirna nu filanne kan nu bulchu barbaanne sirnichi abbaa irree nu kenne jechuudha. So unfortunately hariiroon mootummaa Itoophiyaatii fi ummaticha jidduu jiru hariiroo diinummaa ta'ee itti fufe. Kana sirriitti hubatanii deemuun barbaachisaadha. Akkamitti haa deemnu? Bakki irraa ka'uu qabnu tooftaaf tarsiimoon mootummaa Itoophiyaa Ethiopian state jijjiiramuusaa akka duritti alagaa irratti orma irratti qabsaa akka hin jirre keenyuma irratti akka kalee agaaziin hin jiru sirni darbuu hin jiru amma kan jiru keenyumatu keenyaan wal lola jechuudha. Kun nama baay'eedhaaf kanfamuu diduu danda'a miti. The state has reinvented again using our own men and women. Haala kana keessatti fuuldura Oromoo yoo carefully deemuu baanne waggaa 20 wayi qisaasne jijjiirama sirna darbuutirraa gara wayyaanee dhufe san sirriitti hubannee tarsiimoo jijjiirama saniin madaalu baafnee deemuu dadhabuu keenyan gara waggoota 20 wayi qisaaf boodarra kana hubannee tarsiimoo saniin gitu keessaa tokko ni yaadattan. Tarsiimoo saniin gitu keessaa tokko qabsicha gara magaalaa galchuu, qabsicha gara lafaa fi risoorsiidhaan wal qabatu middle class ta'ee wal marjii godhe kanaan wal qabatu jijjiiruu ture. Bal'aadha yeroo biraa kitaaba keessatti barreessee waan jiru ni agartan. Amma hoo sirna abbaa irree alagaa irratti qabsaa'uun fi sirna abbaa irree ofii irratti qabsaa'uun tarsiimoo adda addaa hordofuudha qaba. Ara xiqqoo teeoreetii kaaliin ta'e dheengadda ijoollee dhaabsisaan ture bakka biraatti. Sirna abbaa irree ormaa jechuun nama alagaa laga gamaa dhufee waa si jalaa fuudhe yookiin immoo si miidhe abbaan keetis adeerri keetis obboleessi keetis si wajjin ka'eet reebee ari'ee yoo barbaachisaa ta'e ajjeesee haaloo sii ba'a tokko ta'e jechuun maatiin kee orma kaasu. Sirna abbaa irree ormaa akkasiin irratti qabsaa'aa ture. Sirna abbaa irree mataa keetii jechuun immoo nama jallaa obboleessa kee jallaa jechuudha. Obboleessi kee jallaa yoo si falate yookiin immoo hatee yoo si miidhe si araarsuudhaaf waan isaame si deebisuudhaaf maatiin si bira dhaabachuu danda'a.
caccabsee daaree akka godheen haaloo irraa baay'ee hojjette garuu maatiin kee bakka lamatti baqaqa. Haateetiif abbeetu waliin ta'an. This is fundamental laafuutti ilaaluun barbaachisaa miti jechuudha.